akkamitti namni Oromoo tahee jiraata? Akkamitti amantii isaatiin jiraata? Jarri kun kaayoon isaanii amantii hin qaban. Sirni isaan deemaniin aataa gara godina kutaa Wallootti yoo qaxxaamurru qeesiin isaanii Kamisee keessatti namni ummata Walloo waraana bilisummaa Oromoo bakka tana jira jedhee ijoollee qacalee rasaasaan nyaachisaa ture. Ummata mana amantii bakkeeffatee achi keessa maadheffatee taa'u. Maali? Isoon isaanii amantii namaa afaan isaanii amantii isaanii mootummaa isaanii malee namni biraa jiraatuun hin jiru isaan biratti. Saniifuu amma maga obbarre mootummaadhaas Abiyyis wanni qeeqaa turreef nu fakkaattu ati nuhi keenya rakkoo keenya nuun agartuu jenneen. Amma immoo uummanni Oromoo hoggaa Abiyyi karaa keenya dhufe keessaa fi alaan karaa barbaachiseen bira dhaabbannaa jechuudha. Ilaa karaa barbaachiseen qawween dhufu gara hidhannootiinis haala barbaachiseen biyya teenya aarsaa kaffaluudha. Uummanni Oromoo ni jirra miliyoonaan. Yes. Bilisummaa barbaadu lolli qindaa'aan ammoo mana Oromiyaa lolli qindaa'aan gara Oromiyaa kaabatti xiyyeeffate kuni lola Oromoo balleessuudha. Lola uummata shanee jedhamee maqaa dhaamuus hiika saadhaa. Warri Walloo kun salaata guyyuutti yeroo salaata yeroo shanii qaba. Afaan isaan namni namaaf hin galin malee warra salaatu jecha shanee Walloo jirti jechuun akkatti hiikata isaan akka nama haa galuuti. Isaan biratti shaneen nama salaatu hidhan nama gara masgiidaa deemu shanee isaani wanni jiru bakka sanitti. Saniifuu sirraa nan gabaabsa atu hedduu dubbatte hayyichati hayyuu keenya siin boonnaa nu jiraadhu. Uummanni Walloodhaaf xiyyeeffate kun Amaarri safaariin gara Walloo xiyyeeffate lafa barbaadaa fi amantii balleessaa kana uummanni Oromoo hubatuu qaba. Mootummaa federaalaa immoo waan kana usee ilaaluu qabu. Takka nu hidhachiisu akka Walloo hidhachiisu hin deemifna isaan ofirraa. Takka raayyaa ittisa biyyaatiin biyya san eeguudha. Haayoo jirtu kun cabsine Walloon ni cabsina, Shawaan ni gabaallee, Arusii ni gabaallee, Wallaggaa nyeenyaanoo, Mitirqishee nyeenyaanoo. Dhaaddannoon isaanii akkasan Oromoo Walloo biyya isaatti dhufan ama safaariin nafxanyalleen juunan ishii safaariin qaysira hojii guyyaanii akkati beektu hojii guyyaanii warra kiraa hojjataa ture warra aramaa ture warra uummanni Oromoo waan isaan haasaan hundaa gabbaasnee dubbannee miidiyaa kana ijoolleen Oromoo warri geemii irratti taphatan geemii keessaa baatanii warri hirriba keessa jiru hundi hirriba keessaa bahee sagalee uummata ofiitii ta'uu qaba. Warri amantii keessaan deemanii bakka hundatti ramadaman bakka jiran sanitti waan jarattiin gootu waan jarattiin meeshaa mana manaatitti qopheeffatteetiin taa'aa jirtu kana hundaa akka federaal naannoo Oromiyaa poolisiin naannoo Oromiyaa manarra deemeetiin meeshaa guuru kana irratti dubbachuu qabdan. Maaliidhaaf sinif fakkaate wanna guddaatu deemaa jedhaa jiranii. Gaallaan lennaa xafaa zigijjiitaachiin carrasanaal jedhaa jiran. Waa isinii haa galu Oromoo kan dubbachuu qabnu. Dabaltu takka jarri kuni qabeenya gahaa qabu, deeggarsa gahaa qabu, mallaqa cimaa qaba. Wanni hundaa isaan harka jira beektaa dhugaa keeti harka isaanii jira wanni hunduu. Kanaafu uummata keenya kakaasuu qabna. Bakka hundattuu Arsiin illee akka Arsiititti, Shawaan akka Shawaatitti. Shawaan garuu guddinna harka diinaa jira baay'ee nama rakkisaa. Namichatti tana gaaf tokko akkuma godhanii isaan aangorraa gabbuusanii gaafa jedhan sani uummanni Oromoo boo qophaa'uu dhabeetiin ufee godhaaf of qopheessuu dhabe nama baay'eetu nu harkaa dhumaa jechuudha. Kanaafu uummanni Oromoo akka qophaa'u akka of eegu keellaa hunda keessatti kana Oromiyaa poolisii Oromiyaati federaala liyyuu haayilee Oromiyaati dabarsina. Bakka hundatti keellaa hunda bananii dhaabanii keellaa hundatti konkolaataan gara Oromiyaa seenu. Namni Oromiyaa seenu hunda waan isaan qaban onnoo isaanii surrii illee paantii isaanirra irra gabbuusaniitiin oduu jedhaati naannoo Oromiyaa magaala Oromiyaa hunda keessa naquu qaban.
Sanii achitti magaala keessatti mana amantii warra jaratti tana hundi isaanuu manni isaanii hundi waan manaa qaban hunda sirriitti ilaaluu qaban dhugaa kanarratti hojjechuu qabdan jechuu waan barbaaduuf maaliidhaaf jarattiin baay'ee of qopheessitee akkuma jettu isaa waan hundaa isaan harka jira saamanii jiranii kanaan dura meeshaalee bitatanii jiranii of qopheessanii kanaaf of jajanii waan isaan yaadan sun akka hin taaneef uummanni Oromoo of qopheessaa qe'ee isaa namni mana ollaa isaa jiru maal qaba jedhanii nama waa tokko qabaate meeshaa tokko qabaate akka harkaa bahu godhuu qabna of qopheessuu qabna abbootii keenya eeguu qabna isaan addasitti diisii irratti ani biyya Ameerikaa kana jira diisii irratti warri amantii protestaantii keessa jiran warri amaaraa hunda isteetii hundaa deemaniitiin hiriira san irratti hirmaatan Oromoodhaan maal jedhan dhufanii gaafa musliimni tokko mana kiristaanaa seenee haasa'u maal jedhan si fakkaata milli saruun onnezii መጡት kun isin galchu warra musliimaati kun warra beenteeti isin jedhan Oromoo bira dhufan jechuudha garuu isaan akka amaaraati ka'an Oromoon hiyyeessa Oromoon sa'ata kan qabu Oromoon re'ee kan qabu hiyyeessa hiyyeessi biyya kun jennu yaa kanaafuu kanarratti beennee Oromoon akka Oromootiitti tokko ta'eetiin wal bira dhaabbachuu qabnaa uf qopheessuu qabnaa yoo ati uf qopheessite waan isaan yaadan hundaa gabbuusuu dandeessaa beekaa harkatti akka isaan waan yaadan sun hin taane godhuu dandeessaa gaafsan isaan illee gatta'anii si wajjin koottaa lakkaa biyyattii tanan diinnu jedhaniitiin si kadhatanii jechuudha kanarratti jabaannee haa kakaanu uummata keenya akka kaasnu ijoolleen Oromoo tapha keessaa ba'a jaalala keessaa ba'a uummata keessanii sagalee ta'a jechuutan barbaade wanna gaarii kaaste garuu Oromoon uf qopheessuu qabaa jechuudhaaf yaada si kennuu barbaade naagilatoomisi jedha. Walfaadhu fayyaa ta'e. Okay. Ahmad taraan kina fakkaata amma. Fariyaa baale taraan galatoomi beekta Ahmad asirratti yaada kanarratti akkanatti fiddee uummataan yaada irraa fuudhuun bareeda. Galatoomi siin jedha akka nam tokkotti maaliif wanni kun waan Oromoo dhimma Oromoo hunda ilaallatu irratti tokkoffaa dhimmi amma ka'e kuni dhimma amantaa qofaa miti dhimma amantaa isaan amantaa saniin hacuucanii waa hedduu hojjetan jechuudha amma amantaa san keessatti wanni isaan achitti wali qaban waan uummata Oromoo lafarraa duguugu waan hojjetan waan beekaniif sigalee amantaa mana amantaa sanitti mallan isaan bakka sanii wali qaban faannoo ittiin dhachiisan ummatuma Oromoo ta'ee amantaa wajjin hordofu isaanii as bahanii gargaarree waan kana gooneedhan hin agarre yoo faannoo hidhachiisu alatti sigalee ammallee ummatuma Oromoo amantaa sana hordofuyyuu ni jabeessa wanni kun akkamitti afaan isaaniitiin gaafa baratan ijoolleen isaanii deemanii amantaa biraatti hin makamanii yookaan waan biraatti hin jedhanii amantaa isaanii san afaan isaaniitiin waan dhagayaa guddataniif amantaa isaanii sana irratti ni jabaatan jechuudha amantaa san silaa ijoolleen amma amantaa san hordofan amantaa kan hordofan jechuudha jabaatanii waan kana sirriitti abbootii isaanii waan danda'amu tumsaan hunda gochuudha akka Oromootiin alatti itti isaan addatti itti irra jabaachuun maaliif afaan isaaniitiin gaafa baratan afaan isaaniitiin gaafa waa hunda dhagayanii hubatan amantaa isaanii sana irratti ni ciman jechuudha sigalee kun immootu akka Oromootti ammoo hundi kennayyuu Oromoon waan Oromoo ilaallatu waan ta'eef sa'a kanatti sa'a paartii kun Jawaar kun Marro kun Abiy jedhamu kanaa miti wanni waan Oromooti. Kana namni haasa'u Oromoo miti ofirraa dhiisa Oromoo waan akkasii dubbatu hin jiru maraataa yoo ta'e malee. Minuuti deebitee jirta itti fufe minuuti irraa bahi. Minuuti namatu itti dawwalee na fakkaate Abdul Karim dubbadhu Abdul Karim inni minuuti ta'eera. Taaptaap godha. Abdul Karim taaptaap godha please taaptaabii nu godha. Dubbadhu Abdul Karim. Yaada bareedaa kaaftanii anillee narumaan seen yeroo jalqabaati. Yaada bareedaa kaaftanii yaadni isin jirtan yaada hedduu fudhatamaadha. Haa ta'u garuu saree maraatte nama hunda jiniinti. Yeroo amma nuti keessa jirru tana amantii maarreen nama kiyyaa maarreen paartii abaluuti wanni jaamu yeroo kanatti namni haasa'e namuma diina ta'ee namuma lummuuxii ta'e yoo ta'e malee za'a akkana kan Oromoo keessa hin jiru. Za'a tana za'a Oromoon humna godhattee dhaabbachuu qabdu. Warri as gubbaa halkanii guyyaa maarree akkana naa godhaa maarree naa erga warri jiru kunis amma if yaadachuu qaban. Yeroo kanatti uummanni abdii muratanii jiran. Maaliif abdii muratanii nama kaambii hundarraa tumanii kaambii isaanii hunda diigantee jirti kaambii takka qaban kaambiin takkitti isaanii cheerchiidha. Cheerchii ati dhumarratti haadhasitti hidhanii
Haanni sun gizee si fixuu deemu abdiin qabdu waan si bira jiru balleessuu dandeessa. Amma cheerchee keessatti kan isaan qawwee kaayyatanii faannoo achirraa uummatatti qannisiisanii uummata irra babbaasanii uummata walloo uummata wallaggaa uummata waan akkanaa kanarratti godhan cheerchi irratti qeesota gabbahee gaafa uummata Tigraay irratti lola labsaa ture sun hundi arratti Tigreenis achirraa nagee harkatteemi isaanis abdii muratanii jiran. Kanaaf maal magleecaa juu kannan arra yoo dhageessan arra maal magleecaa kan juu kannan ሁሉም ለማተቡ መሞት አለበት። ሁሉም ለማተቡ መሞት አለበት፣ አንገት መስጠት አለበት። ጃኒቲ መግለጫ ከነን ከነቹ ማለት ጁራ ወኒ ሙፋ ቢንጅሩቲ ሀዝበኛ ከበቁን ጅሩ ከና ፍቲ ሆነ ይፈጀሱ ቀምና ዳማ ከናፉ መራታን ሳኒ ዋን ገበሄ ጀ ዩ ለጌሳ መራታን ሳኒ ዋን ገበሄ ጀ ናማ ኢሳን አክቲቪስት ጃኒ ጀለ ደማን ዋን ጃኒ ኦሮሚያ ከይሳ አማር ጅሩ ጃን አማር ጅሩ ኦሮሚያ ከይሳ ፓንቲሌ ታቱ ዋተ ከንዲሲና ዲደቺን ደቺ ኦሮሞቲ ጉረዳ ፓንቲ ጁ ማለት ነማ አገርተኑ ዳጄስ አጭ ከይሳ ባሃ ጁዳ ያን ሳኒ ገባ Qabeenyallee ነማ ሲያሳ ቢዮ caccabsaa namachi keessa jiru hunda qabeenya barbadeessaa baay'ee. waan hammattee jirtuuf misbaara isaanii takkan hambisina je misbaara jechuun lubbuu namaa hundatti keessa ka jiru jechuudha. Misbaara waan qabdanuu cabsaa jechuun nama isin wajji jiraachuu jiru sun hunda cabsaa jechuudha. Hiikaansa qabeenya qofaa miti lubbuu namaa achi jirtutti taphadhaa isin nagee dhabdanii isaan akkamiin nagee harkatanidha kaayyoon isaanii siigalte isaan yeroo siif himan wanta xixiqqashoo wanta akka meeshaatti siif himan garuu lubbuun nama isaan biratti akka meeshaa waan taateef ummata morma namarraa muree akka dhiiraatitti fannifatee ummata haasaa jechuudha. Barsan bichaa miti ummata osoo ati lubbuun jirtu ummata si gubuu bar ibiddaan. Oromoon asirratti hedduu Taaptaap godhaa sagalee qaqqabaa jira. Taaptaap Ibilis. Neetworkii si qaqqabaa jira Abdulkarim. Abdulhakim. yaa innaa Oromoon asirra jirtan ani baay'inaan gama feesbuukaa ani baay'ee Oromoon asirra jirtan yoo dandeessan afaan tokkoon sagalee tokkoon naqabu jiraan. Neetworkiin si qabaa jira sagalee kee yaa. Naqabu jira. Amma sirrii jirta dubbadhume. Sigimoo dubbadhu sigimoo. Sagalee kee naqabu. Sigimoo. Abdulkarim sagaleen kee si qabe. Singitan promotion. Singitan promotionidha. Promotion. Isin bira Akkam nagaa fayyaa. innaa akkasitti mara hin gabaabsa. Neetworkii rakkoo qabaa irraa taaptaa fi ijoollee la suuraan na fakkaata. Mee ati yaada kee yoo dhagaame kennadhu obboleessi. Dhugaadha yaanni atillee galatoomi gaa uummata waliif fiddee yaada uummata amma uummataan gahuudhaaf hedduu galatoomi. Kun waanuma eenyummaa Oromoo hundarraa iyyuu eegamu beektaa. Haa ta'u malee gaa akkuma jette jarri kun wanti isaan gochaa jiran waan daangaa hin qabne ka akkuma reef gurbaan walloo sun jedhe qeerroo walloo sun jedhe fakkeenyaaf walla garattoonni tahaa jiru kan du'aa jiru Amaara haa ta'u malee garuu eenyu Amaara keessa Amaarri gosa Gondartu jira warra Goojjamtu jira warra Wallootu jira Amaarri achitti du'u kun kam yoo naan jette Amaara Walloo qofa maaliif Amaarri Walloo qofti du'a yoo jette immoo Amarri walloo qofti wanni du'uuf tokkoffaa muslimaa fi Oromoodha diinni uummata kana. Siigalee uummanni kun diinummaa guddaa kan qabu muslimoo islaamummaa fi oromummaarraayi. Kanaafuu uummanni isaan ajjeesan sun uummata muslimaa waan ta'eef Amaaras ta'u uummata muslimaa isaan keessaa sanyii isaanii san ajjeesanii fixaniiti san booda immoo Oromoo ittiin adabuuf. Oromootu fixe Oromiyaa keessatti dhume Shimallis Abdiisaa Abiyyiitu fixe waan akkasii nuti jedhu saniin nu fixuu barbaadan beekte. Kanaafuu uummanni keenya kana hundaa argee kana hundaa hubatee wanta gochuu qabuu fi waan itti qophaa'uu qabu hundaa itti qophaa'uu qaba. Garuu immoo haa ta'u malee isaanii hanga caalu wanti isaan danda'an akkuma Shimallis jedhe sana iyyuu danda'u. Iyyuu kana maaliin iyyuu miidiyaa qabu maallaqa qabu
wanni isaan qaban tokko jiru waa biraa iyyuu danda'u malee wanta hin goona jedhan kana tokkocha gochuu hin danda'an miidhaa guyyaa takka geessuu danda'an guyyaa lammataatti deebi'uu hin danda'an beekte kanaaf immoo oromoon immoo bakka jirutti hunda ijaaramuu qaba akkuma amma jette reefuu hayyoonni oromoo sa'aatiin itti callisan sa'aatii kanaa miti sa'aatiin itti afaan qabatanii afaan cufatanii ta'an sa'aatii kanaa miti kun ummanni fakkeenyaaf amantii isaaniitti irratti illee isaanumaa mireeka Yesus dhufaa jira jedheetiin halkanii guyyaa balbala irratti dhufee nutti lallaba. Yesus sun ka dhufu akkaan beekutti yoo taate dajjaal ajjeesuuf dhufaami. Dajjaaliin sun anaaf dajjaaliin amaara caalu jira naan fakkaatu hin beeku ani bakka dajjaaltichi jedhan sun yoo amaara taate malee kan morma namaa kuteetiin mukatti baatee deemuun dajjaal amaara kanan arge malee ani sanin agarree rabbilee nan agarsiisini. Kanaafuu bakka jirru hundatti qophoofne biyya jirru hundatti qophoofne amaarri ijaaramuu isaa argaa jirra. Akka ijaaramaa jirus argaa jirra akka waan isaan gochaa jiran hunda argaa jirra mi kenna namoota taa'eetuma waa'ee isaaniitti irraa qofa haasoo qofa sun ta'ani nuti amma ta'e sagantaa kana qopheessuun quuqama qabdurraa beekee waan asirratti haasofama uummata kana walitti qabdee yaada namarraa fuutee namaan gahuun kun waan guddaa kana kan gochuun hin dandeenye jira amma fakkeenyaaf ati kana gochuutti rakkina hin qabu anamma isaan dhimma tokko irratti boru amaarri tokko yoo gabbahee waan tokko irratti oromoo fi amaarri waliin bu'ee amaarri hin dubbatin wahii yoo jiraate barbaadanii bola keessa deemanii barbaadanii eenyutu hin dubbatinii kaleessa eenyu kan dubbatin suni jedhaniiti mataa keessa boqaru beekta kenna kun immoo kan dubbates qixa kan dubbatinis qixa maal wanna akkasii oromoo waan akkasii ilaalcha akkasii kana keessa bahuu qaba jechuuf hin barbaada yaaduma tana kennachuuf cinqee koomenti irratti sirakkisaa ture hedduu dhiifamu ishee. Ayyee galatoome rakkoon qabu bar koomantii ati barreessite santuun ajaa'ibeetiin inni osii galchee beekta. Ijoollee nurra naafsee. Akkasii bareeddu beautiful Oromoo swear good. Mee dubbadhu kaa yaada Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gargar banne dhiifama badee ture xiqqoo jechuudhaan atti hin tolle waan ta'eef akkam jirta Ahmad nagaa maashaallah yaada bareedarraa dubbachuu jirtanii. Wallahi hafee fi miti anis waanuma xiqqoo haasuun barbaade malee hafee fi miti durarraa anis ilaalaa ture hojiillee harkaa qabaadhu yaa waati waan duraanumayyuu namni tiingi godhee silaale waan dhugaatii fi waan saba kana biraan gahuu qabdu waan haqaa dubbatta maashaallah sirraa jedhee jira wallahi laazim dhuguma waan gaarii hojjetta nama qalbii qabaatee ilaalutti jechuudhaan duraanirraa inumas hordofa baay'ee yaada gaarii nuuf fidda wanti amma dubbachaa jirtan kun hundi isaa jechuudha cal'isuu qofa osoo hin taane warri afaan amaariffaa beeknu afaan amaariffaa mootummaa naannoo amaararraa kaasee akka federaala keessa jirutti wal ijaaranii wal anambabanii deemaa jiranii jechuudha siigalee waa'ee amantaa kanarrattu amma wanti isaan sochiin isaan godhan beektee warra amantii mana amantii keessaa kana ajjeesuu barbaadanii jechuu tarkaanfii fudhanna jechaa jiran qeessicha tokkoon argee beeyta siigalee ajjeesuu qabna tarkaanfii irratti fudhachuu qabna dhiigni keenya bittinnaahee jira jechaa jiran wallaahi laazim namni beeku afaan amaariffaatiin galgalaa ganama miidiyaa isaanii qoxoxoraan laala ummata keessaniif gabaasa jechuudha ijoolleen oromoo immoo hanga feenillee garaagarummaa yoo qabanne yeroon tokko taanu amma diina afaan jirra waan ta'eef jechuudha. Isinii gadaamid akka walloon tokko taatee dhaabbatetti Oromoon kutaa 11 tokko ta'ee dhaabbatee qa'ee ofii qa'eerraa kaastee eeggachuu qabaachuudha naannoo kee eeggachuudha gubaa bahaa jechaa jiranii jechuudha balleessa lubbuu nama odoo isaan galgala ta'an mana tokko keessatti nama meeqa ajjeesu keessattuu shamarran dubartoonni jechuu dubartoonni keenya waan akkanaa kana dubartiitti fayyadamuu barbaadanii mana isaanii jalas deematii ilaala yaada bareeda kaastanii ani yaada kanarrallee yaada baay'ee hin qabu keessattuu immoo mootummaan naannoo Amaaraa fannoo fi ummata isaatiin wanti gochuu qabu waan miidiyaa irratti dubbatu waan keessatti dubbatu kana caalaa jechuudha yoo social miidiyaa adda addaa karaa iimootiin illee hin jiranii ilaala jala bu'aati tiingi godha ijoolleen keenya waan ageettan immoo waliin gaha yeroo kanatti yeroo Oromoon kamiyyuu cal'isuu miti wallaala hin qabnu beeka jira hayyuutu jira hayyuunis gabbahee waan kanarratti jarruu tokko taatee wal anabbabdee deemaa jirti nus wallaallee walirraa anabbabnee nugai wal qoqqoodu nugai wal facaasun odoo nuti wal nyaannu akka miila duraa jechuudha har'a abiyyi mataa dhoofte aangoo fi jarri wanti deemaa jiran jechuudha wanti isaan nu cabsaniin har'a immoo cabanii jiran amantii takkittiidha durallee kan nu cabsan jechuudha amantii kana keessatti ummata keenya hataa turte saamaa turte qabeenyi guddaan isaan harka jira qabeenya kana immoo akka jiru hin achisiisaa turanii qawwee guuttatanii jiranii maal guuttatanii jiranii
Wanti tokko Oromiyaa keessa akka hin baane poolisii qofaa miti nagaa eeguu kan qabu. Qeerroo fi qarreen poolisii Oromiyaa cinaa dhaabbatee biyya isaa eeggatuu qaba. Nageenya ka fidu hawaasa. Hawaasatti dabalamee ilmaan hawaasaa hidhattee jirtu hawaasa walirraa fuula walirra anabbabani yeroon tokko taane Oromiyaatiif kan nu amma. Sabab sablammiin bira tokko kan nu tuqu hin jiru. Diinni keenya guddaan ilmaan naaftanyaa yookaan ilmaan immiyyee mililiki jechuudha arginee jirra kana. Addabaabayitti namoota yaada qaban bar namoota aangoo qaban haga argitee gandoo dargaachoo qabu qabeenya Oromiyaa hateeti har'a dhokatee kan jiru dhugaa rabbii hin beektan malee afaan jaraa jarru wal saaxilti jechuudha. Gabareen tokkichi yookaan namni tokkichi taraan gadi ba'ee gaafa miliyoona 25 hate jedhanii maaltu isinitti dhagama? Miliyoona 25 qotee bulaarra laala fannoo keessatti ofii isaaniitii wal baasaa jirti. Ofii isaaniitii wal salphisti jechuudha. Kanaaf ijoolleen Oromoo qabeenya keetiif kadhu wanti Oromiyaa keessa jiru lukkuu cabduun akka hin baane jechuun barbaada. Hin dheeressu isinuu dubbattanii jirtanii hordofaa jara kana afaan beeknuun itti himuu danda'uu qabna. Biyya keenya immoo ka eeggatu nu cinqarra hanga guddaa. Jarri afaan Amaaraatiin dubbatan namoota afaan Amaariffaan dhageenye waan sobaa isinitti himu. Amma kaleessa galgala ibsa Sonodosiin Itoophiyaa duraanii baase ampoostii godhe namni gariin kijiba jedha. Waan kijibaa maal godhaa isinitti himu? Amma dubbiin gizee Wallahi sobaa miti. namoonni na dhaggeeffataa argan. An amma keessattuu waan sobaa isinitti himu. Waan uummata Oromoo fayyadu waan afaan Amaaraatiin isaan dubbatan hundaa jala deemee ilaalaan nama jaraa hayyuu jedhamu ka isaan akkaataa isaan socho'an hundaayyuu hin beeku. Foloo godhee tan jira waan jarri poostii gootu haasaa jaraa daqiiqan na bira dhufu. Ni ilaalaa Namoonni amma isin irra caalaa hordofuu qabdan ilaa. Deebiin isin hordofuu qabdan. Salaamu alaikum. wanni nuti ni arrabsitanii dhiistanii raasachuu godhan. Koomantii isinirraa cufaan. Namni baay'een koomantii mana arrabsuu kana malee Naan arrabsanii dhiisi yaada isaaniiti yaada dhibboo isaaniiti. Namni oduu itti hima jarri oduu an itti mudhiisanii waan biraa barreessu. An odeeffannoo Ati arrabsa rakkoo miti gaafa tokko saba kee biratti gatii qabda har'a gatii dhabdullee waan boru gatii qabda saba kee biratti namni saba hojjate kufee hin kufu namni Oromoo hojjate ka Oromoo gate qofa har'allee jechuun kan karaa irratti bu'aa jiru dhugaa dubbachuu jechuudha. Wallaahi laazim hojjachuu fi miti Salaamu alaikum. erga Salaamu alaikum. hordofuu qabee waliikum salaam erga si hordofuu qabee garuu waggaa 5 oli. Waggaa 5 kana namni tiingi godhee si laalu kijiban fiddu dhugaa sitti hima. Si jibbuu si jibbanii waanuma ati gaqqabattee waan tokkicha irratti jechuun waan dhugaa sirratti qabeere moo hitatte yaada kee dubbadhu bareedduu naa baatu bakka bareedduu naa baatu dhiisi baaseera isiin yeroo biraa haasaa fixatteerti isiin ana faarsaa ish okay aaniyye salaamu alaikum gaggabaabsi. walla dhugaa rabbi aaniyye yaada gaariidha yaanni ati dabarsite dhugaa yaada gaariidha namni marti baay'ee xiinxalluullee yoo danda'ellee namni marti sirriitti xiinxalluu fi xiinxallaan namaa garagaraa beektaa namni ija waa arga. Gin walla dhugaa rabbi qaataa jala taa'ee si caqasallee haasaa kee baay'ee wayii natti tole. Qaataa si hordofa ka'umsarraa ka'e nagalchi qofa jedhaara. Gin waan mudannootii fi waan ofii kiyyaa argallee dubbii mana Ortodoksii Kiristaanaa kana keessatti Oromiyaa keessatti bakka itti arge keessaallee waan mudannoo qabatamaa si himuuf. Gin dubbii kanarra baay'ee si galateessuu barbaada. Dubbii kanaa miti kaas dura dabarsite wanta tas dura nuu dabarsaa turte akka Oromoo tokkotti Oromoof ibsa godhaa turte baay'ee natti toleera. Galatoome ammallee akkanuma itti fuufi. Wanni siin jechuu barbaadu mana amantaa Ortodoksii kanarra dawoo godhatanii jecha isa qabatan isa shakkiin qabne kaan mudannoodhaan nu mudatee argechaa. Ati ni beektaa keessa baatee dhufteerta dhalataa baalee waan taate ani godina Arsii lixaa ana dodola dhaladhe. Dodola keessatti yeroo jalqaba Jawaarii hidhaaf marsan san gaafa halkan ani ijoollee isa eeddu sun isa dhiisneen baanu jettee akkasitti ciniinnatte sana ganama lamuu uummanni hiriira yaa'ee innaan ummannummaa hadha nu mi'eeffattee imimmaan jissitee dachii balleessisuun qomceen ummanni marti asfaaltii guddicha qabatee jennaan dodola asfaaltii irraan qajeelanii jennaan darri ammootu ganda keessa ijoollee daa'imma hafte nam lama mucaa takka dhiira takkaa fi shamara takka daa'ima micattii harma muranii mucaa ammoo harka muran. Waan amma zabana kanaa laala waggaa sadii dura waan si garramu keessa. Ummanni cullee innaan laalika. Yoo achi ol dachaan kan argan ummanni mucuuqqi gatee katamaa muluu baxabbatu way harma isaati harma jaraatiif harka jaraa deebisuu danda'are hin danda'u. Gin sababa sanirraa ka'een jarri baqattee mana silaa amantaa
mana amantaaf qofa dhaqan kanatti galte. Beeta kiristaanitti. Yoo dhaqanii poolisaa illee dhaga'uu didee uummanni sheekaa illee jaarsi illee ol dubbisee dhaqee hin gallu jedhanii manatti hin galluudhanii wallaa jaarsolee sheekolee guyyaa lama bulanii badhee giddiin nyaata achi itti finnee giddiin akkas nyaatanii ergasii yoo mana amantaa samanii keessaa jara gayyaasanii fattashan kilaashii maalii xiyyiitii shugguxii jetta effeesara tokko achi keessaa gabbaasan meeshaa waraanaa waan sigarramu keessa bakki da'oo itti nu godhatanii nu fixaaran qaraasan wallaa ani osoo akka waan addunyaa tanarra jibbitu keessa maal jibbi jedhaniillee abiyyi ka qara ka jibbitu dubbii tanarra garuu jibbuma fedhe illee qabaadhe dubbiin tu akkanaan zalladhe taanaan ani oromiyaa garuma fedhe haa deebisu inni akka bilisoomsu abdii qaba yoo dubbiin tu sirrii taatee kana itti fuufe. Kanaaf dubbiin kun dubbii sirriiti ijoolleen teenna ortodoksii taafaa oromoo dubbatti oromummaa waliin qabnu waan kana isin miidhaafi miti isin dhiiga keenya isin tolchuuf amantaa keessaniinillee afaan keessaniinillee rabbiinillee kadhadha waan itti amantan kanayyuu maal nu ajajaayyuu beekuudhaaf afaan ofiitiin haasawuun afaan ofiitiin barachuun gaariidha. Sittillee dheeressee namni biroollee carraa argatu bakki sun baay'ee nu miiteerti baay'ee nu miite akkasii wanni akkasiitti nu mudateera zabanuma kanayyuu. Okay, obsana kan jedhi obboleewwan kiyya keessanuu namni ammas keessa isaan ol duuta sila asoo ka duraaniitu keessa jira jechuuf mayyaa'e amma sagantaa kiyya sumarra isinirraa gabaabsaa informeeshina waan jiru isinii kenneera waan amma jiru irratti oromoon tokko ta'uu qaba shakkiin hin jiru mootummaan dhimma obboloota keenya amantii ortodoksii irratti gaafii isaan afaan isaatiin barachuufi oromiyaa keessatti afaan isaaniitiin akkasuma gaafii sabaaf sablammootaa kanarratti ummannis tumsa barbaachisu ni godha mootummaalleen gahee isaa bahuu qaba waan humna isaatii ol tare hawaasaan gahuudha qaba hawaasni gaafii isaa bakka deebi'etti aarsaa barbaachisu ni kafala jechuudha kanaaf jecha caacataa irrigirri miidiyaa oduu taalii gadu taalii 900 yoo ka isaan laalu taate ummanni guyyaa takkaan afaan isaan qabuu danda'a waan ta'eef kanaaf hawaasni oromoo yeroon ammaa wasaanyiidha dhimma Abiyyi Ahmadii miti dhimma gaafii keetiiti gaafii kee deebii argataa jiru irratti tumsa mootummaan sii godhe irratti situutti jabaate waan keetiifata jechuudha. Kanuma dirqama kabaachuu qabu amma uummata. Mootummaan akka mootummaatitti waan silaarraa eegamu kallattii kaa'ee abboota keenyallee galanni isaanii hin badini seenaa jijjiiraa jiranii gaafa wanni kun tasa akka isaanis ammoo nama taarika Oromoo jijjiire ta'anii kaafamuuf deeman jechuudha. Sinii galte taarikuma Oromootuu nama jijjiire ta'anii dhufuu deeman keessonni kun mootummaan amma jiru kunis kuni waan taphaatii miti kuni waan qallaalii ilaalamuu miti. Kanaaf akkasitti hubadhaa arraba dhaabaa isaanis har'a kan nurra duulaa jiraniif oromummaa qofaani. Dhimma amantii keessaayyuu bayanii jiran. Hiriirri kalee Waashingiten DC godhame sabaaf sablammii tokkoof keessaan qabu baandiraa isaan qabatanii deeman alaabaa lummuutiisan. Alaabaa Itoophiyaa federaalaa achi kaayan. Gaafa dhimma isaanii keessaa bahu Itoophiyaa irraanfatanii alaabaa sanitti deebi'an. Gaafa ammoo maqaa Itoophiyaa barbaadan alaabaa san qabatan. Kanaaf jecha uummata kiyya hundumti keessanuu akka ilmaan Oromootitti Oromoon biyyan bulchuu Oromoon hiyyeessa Oromoo wallaalaadha isin hin je'anii kun sitti dhagahamuu qaba. Kun sitti dhagahamuu qaba. Inde waan sirrii hin taane tokkotti waliin gorsinuu bakka waan sirrii argannetti jabeeffachuun dirqama kenna jechuudha. Kanaaf Oromoon bakka jirtu mara biyya keessa warri jirtan ka biyya alaa jirtan waan dandeessan gochuuf qophaa'aa ija takka rafaa jedhe Jawaar Mohammad. Sinii galte gizee namni ija lamaanuu banatanii rafanirra jirra. Ija takka osoo hin taane ija lamaanuu banattee gizee rafturra jirtaa jechuudha. Kanaaf ija lachuu banadhaa waan deemaa jiru sirriitti jala bu'aa hordofa. Bilisummaan gara amantii kanaatiin dhufu bilisummaa Oromiyaa waliigalaa jettanii fudhachuu dandeessa. Maaliif meeshaan Oromiyaa keessaa bahuun dhaabbata qabeenya Oromiyaa keessaa saamuun dhaabbata maqaa amantii ta'uu godhatanii mana amantii keessatti qaaman taane shiftaa gurmeessuun hin dhaabbata. Si galte baajanni isaan itti fuudhanii faannoo ittiin hidhachiisanii akka barbaadanitti uummataan ajjeesanii dhaabbata galiin hundi Oromiyaa irratti deebi'a. Oromiyaan ni badhaati, ni dagaagti, ni lalisti. Oromoon gaafii isaallee bakka barbaade ni gaata. Kun tokkummaa nu barbaachisa. Kanuma isiniin jechuu barbaada. Galatoomaa. Salaamu